jechuun Testiin kan kee yoomiif fayyada qabi dhukkee irraa kaasi qaxaqqaxu yeetaabbaatu. osoo ija arge akka san godhullee numa beenna ijaan agarre malee. والله ما مش هنا قدر فيديو بنتاني إذا قال فتى فيديو بنشوفته تيتو جينا صوتي عنده من ما له إيه نكات من أمتا Abbo jana jira faamilii sila warri koomentii koo haqa Kooki koy min lamindin ne gabbut koy እነሱ ማል በርባደኒ ሲነገሩ meeshaa bitachuu dhufan jaartii isaatti bira jira jaartii isaa bitataara meeshaa. ኦኬ Ila waa warruma koomentii bichaa gaafanna jana ture moo normaali waa'ee qabatee haasaa jiran lees go faamilii itti mudda warra وري كان جرا كان تورتن وروني أرجع تورتن بريسا كومنتي والله بالله يجتو مال قد آتوري قربان فيديو بنتي تاتوري دون مال قد آتوري Qibaati gaafataa tura moo na jana turan barreessa. mee barreessa warri Dhiiraa wallahi waan biraati. ijoollee asirraa buute lamaan sani koy seensi baaliyyoo No jedhaan allaat. kiyya kun ulaalu ijoolleen homaan goone qibaati intini gaafachaa turte Qibaati jechaa jira gaafataa jirti dhalaala mee warrumu koomentii wallahi warri koomentii kun koo haqa malee waan taqqaas jechuudha. Osoo anillee balleessee anumarra tasfaradan waan biraan dubbata illaa no jedhaan karulla no. إيش كباتي بدك فيديو بوم مال تلبي رفيد إيش كباتي بدك Mataa isaa فيديو mul'ifataa بنشوف مال jira. تلبي رفيد Bakka malaa ta'e mul'ifataa jira mataan isaa malaa ta'e jira kun akkana malaa ta'e kana kasirreessuu jedhe. نمشيوان ما سر رقبور مداتا أركتير تا مامو شديفة منا مداتا كمان نمشي kiyyaa qabu jedhi kiyyaa dhugaa dhageeffadhu kiyyaa abboo na dhageeffadhu kiyyaa sawiyyoo awun izzee dhabbaroo ولي sawiyyoo قلا دينا ولي قلا دينا ولي قلا دينا مامو شيء hin qabu نمشيوان ما نما سر رقبور مداتا كمان مو رفيق سيسا قوتو hin qabu Bilaan guutu dhufee jiru mayyoo ammati jana ila kiyyaa dhageeffadhu inni namticha asirraa جنا bu'e جندا namticha asirraa مامو شيء أنا مالا ورام بقى باي koy wait dhageeffadhu Malkaan mangal. abboo ani isin jiddu gubadhe anam isin jiddu gubadhe kooki atillee nama gajjadhaartu miti innis akkas gajjadhaan jiru Maatii isarra deemu qoo ilaaleetti si dabalashi lubbu. Ilaalee calliseetti si dabalu booddee si barreessa ilaaleetti. Maal jettee? anam isin jiddu gubadhe Inni naaf abar. Wayitan akkanatti naafu kanaan akka ta'an gammadu osoo argite eebadee dasnaa dhasee taalaa ilaa hillalla. bar jaarsi maaf akka hinaafu beektaan saayinsiin maal jetti jaarsi tokko sababa jaartii ofii jaalatuuf hinaafa malee osoo ta biraa taraa taate Osoo na jaalachuu baatee ni naaf wayitan ni naaf mootu ani bakka ayya balaayinnati sammaanyalles. ያ አንቺን ስለሚያፈቅር ነው እንደዚህ የሚያወራው አዳምጠኝ ሲላ ቆይ ከየራን አባባ ዲበገኑ መለ የሆነ ከነሰ ነው ምን ይሄ ነው ሁሉ ጊዜ ማለት ሀገር አባባ ዲባንጋው ቲነመ ማይኒ ኮኪ ወይት ani yaa jira bar baaliyyoo galchaa dhe baaliyyoo galchedhaa jira Baaliyyoo walitti qabdee onnee takka inni tuqaraa takka taftee gubbaarra mul'atu. Mana kiyyaa onne miti ati wayita kiyyaan gabbo imaana galchite silaama soo sirna galchite arribiira sii galee ati lamindin no ooyi muudii kana maa fayyadamte ko yoo dhiifteeyo Ani yoo fayyadame maa ani koo ijoollee dhiiraa wayii viidiyoo banatanii mataan kiyya nama laatee as biraa jedhee mul'ifatee na viidiyoo bansiistee asofsiisaa hartaa jedhe budukkono bakka asofsiisee jechuun fedha iyyuu anaaf masaa biqayyaree jira. Shikotaa susiisaa innam lakki baaliyyoo mucaa tokko as ture sun maal warri viidiyoo banateetiin rifeensa kiyya minaamin jechaa itti agarsiisaa ture እዚህ ቤት ምን ይሰራል እዚህ መጥቶ ምን ይሰራል ወንድ ነው እዚህ ጋር ደግሞ የወንድ ዕቃ የለም ምን ለመግዛት ነው እዚህ የመጣው ምናምን ጀለ ሎላ ቱር ኮኪ ዱጋርቱ ወስቲ ያኒ ኪያ ነማ ሲጃለቱ ወላሂ ነማ እደ ገልገለለ ግሩፕ ከዘ ደቤ ቦያ ቡለ አቦ ረቢ ይሪት ደቤ ነማ ጋራ ወላሂ ቢላ ወና ገሩ ወላሂ ጮቡነ ፍቅሪ እንዳለ ቀብሲ ደሲ ወላሂ ለዚ ወላሂ ደቤ አለም ከዚህ ቡጋና ከሌት እንደቢ ሲኝነም እረ ገገለ ከድነቲ ቦይ Fuula jawwaala maal qabdaa jetta maal qabu fuula jawwaala maal argitan yaa rabbi uummatuma kanaan mamma eessu bisin jala dhaqe si waa maatti waa argitan isin
Maal sirkii irraa qabdadha koomentii malte isaatu maal qaba maal argitan? Silkii irraa waa qabdai. Kiristaanaa Ana mataa na dhukkube ante. Intalli silkii irraa godhi wallahi mataa na dhukkube jechuun. Intalli waa Suudaanii birreeyte. Awwala. Naga qabdi naga qabdi. Dhaggeeffadhu sitti maa dhaggeeffadhu intaloon takka namichoo barbareetti dheeytee wanni irraa kafalatte mana tokkummaatiin nama kuma 25 ilaalee dhufe. Warri chaarti keessan isinas biraarre kookii diree biigiyyaa barbareetti aarsi. Yoo inni si tabbate walla. Dhageette barbareetti aarsi. Warri Dubaay amma hundii akkasii fide. Dhageettaa miti barbareetti aarsi malee amma jaarsa gattee hin deemin. Alaa kulli haal. Maariyaamii qabdi jedha uummanni bakka qabaan. Yesuus qabdi. Hai. Namni amantaa barbaade hordofuu danda'a dhiisaas maal taatan? Mirgaan qabuu namni nagaa qabdan taate. Qabu si jammat. Aboo kiyyaa ol galchi kiyyaan dhufe. Sa'ili normaali dabar. Oh maari innaa illaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Sa'ili dabar. Normal. Kiyyaa hin fuudhin kiyyaa hin fuudhin. Anas hin jedhe ittiin deebinam. Sa'ili dhaqo. Ati maal gochuun Maariyaam irra kaata kan rabbi jedhe. Aboo kun isii miti us jedhi sa'ili dhaqo. Maariyo Maariyaam miti. Picture kun picture dha. Okay. Picture kun picture dha. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Taxi dabar. Abdiin beeytaani? Isa fa'a akkasii gorsu yoona keessaan. Ka jaartiin mana ariiti. Jaartiin maatii mana ariiti reebdi. Inni illee ala jiraan beeytoodhaati. Sila. Ati baadiyyaa nagaraftee miti inni asimatu qanisa waan guddaa balleesse ko qanisan viidiyoon qanisa waraabame ko amma feesbuuk irra yuutuubii irra maaliirra jira. Walla yuutuubii irra duute jedhanii footoo irra hidhanii duutee jirti jedhanii barreessanii keessin gootan sanii walitti hidhaniiran. Yuutuubiin feesbuukii maali wanni mararra jira. Argini ati. Saniif si lolti. Fammaste garuu wallaahi billaahi hin fammaste guyyaa sadii keessa seenaa dhugaa jedhe. Rabbii kiyya sanii kare hoogi. This reality story Baliyo. Yeah, wallahi azim of course. Maal taate siree coomuna. Barra wanni ajandaan qorruu dideer guyyaa irraa himoo ajandaan jedha ajandaan nama qorraami. Yaa wallahi. Yoo miliyoona afurii haa bitee nama nama jettiin. Mataa ammayyaa hin qabu. Sila kiyya. Abbo kookii ammallee itti ol dabali birri. Wallahi billahi isini macho ana baru si usme Baliyo usme ilu Ramadani wali qabee sini madde sanirraa yoo akka daarsititti sanirraa qaladha. Usme galchee. Maal si balleessani? Jaarsummaan fuudhanii jaarsummaan ulaalanii gabbu'anii waan akkanaa godhi jaartii ta'e deeffadhodhanii ni jedhee gabbu'ee si haada waluunaan jedhanii allokeeshinii ergadhee silkiin haada walan jedhee gadhaachumaan badanii hafan kanaafuu jaratu itti gaafatamaa jechuudha. Jarillee nama tokko irra kaa'atte natti fakkaate bare. Namni tokko sun silkii osoo naan waliin dawwale jedhee soo bakka cirraash mayyuu bilook na godhe dammoo gadi qabee baasii isinitti agarsiisuu danda'a. Abboo xiqqaa aduun jedhuun maal si goonin warri jaarsota hirriba malee bulle. Wali qabee dishi simmarayyuu wali qabee dirira deemu. Usmeen illee keessa hirtaatillee. Tokkoffaan isaanii. Inni dubbii furaa deemaa dhisi. Oye, kookete. Dhumaal si goone akka jaarsummaa tokkootti kaachitti argamneef nuti akka keessa laaludha akka keessi baafne si argine wanni sanii waliin maal akka si godhu. Usme akka kiyya naa baaftanii Ramadaaniin si haada waltuu dhufee si haa fuudhuu naan jettanii deemtanii ishee dhaqee lookeeshinii kiyya ergee bakka jiru itti mee jedhee osoo dhufee maa maqaa na balleessa dhaqe. Akka namaan jedhee. Wallahi wabillahi dhufe naan jedhe ayya kiyyaan sidda walee nama raqaa sidda kainne sidda walaa ture. Wallahi billahi natti hin dawwalle kiyyaalleen ganama na dawwale ganama sitti meera koo kiyyaalleen ganama na dawwale baasii isinitti agarsiisa kan jaru maraatu Ramadaanillee ka kiyyaalleen ganama na dawwale Ramadaanillee ganama na dawwale ganama san lookeeshinii ergee fi bakka jirutti mee garuu hin dhufneen.
osoo dhufin garuu baqaa kiyya na balleessuudhaan kun amma isin himadha jechuudha. Baaliyyoo fusmin nagaa asuma maqaa na balleesseera jechuudha. Osoo dhufin dhaqeera dhe. Amma usme falli maal taree jirti fi ol jaalatti fi ol deebi'u. maal falle jirtu maal irree bakka nu keessaa baana walumaa galatti jarri qabsoo isaanii taatee beene maal Maa gaare wani qabsoo rakkaarawaati kee. Maal keessa ba'uun hin jiraatti seenanii kaanii keessa ba'uun hin jira isinirraa iyyuu qalachuu fedhaan gala. akkasii Ana kee ida gargar keessaa ta'e baye ani usme wayita kiyyaan akkasii dabalee gargar nutti booyullee bara wani golfuuf maali beeyta. An dubbii keessaa harka baafadhee jira. wallahi wabillahi siree sitti himani wanni garaana nyaattee mucattii taraa kana isallee dubbataa ture maa inni beeyta mucaan mucattiin jaalata garaana nyaate wallahi dhabee Kookiti jedhaan kookiti jazbaan kun kaan hoolaa kookiti kookiti yeroo xiqqoo jedhu sinu saalfachiisee abbo. laa wallahi hin jaalata wanna garanyaadha baxaan hin jaaladha jedhe yaar ani garaana nyaate Lachuu mormaa gadi awwaala qixaasi jiraatedha tokko maal? dhufee jira jira Baaliyyoo gastii kana gubbaa galchitee narse taana wallaahi billaa isaati amma kana qaqqabee sibiiloo ka'an. namni waan jireenya keessan kana jeeqaa jiru wallahi wabillahi baaliyyoodha baaliyyoon ashkaabaa jedha gorsee akkana godhaa jiru baaliyyoodha yoo dhugaa dubbanne jechuudha Luuxuun tun eessa deemaa jirti hadaa keessa maal soqaa deemti ilaal bakka isiin deemti luuxuun. Horinya maakina Kata turte koi. Waan ani sirrii jedhe mana noo ifata. Ajandaa godhatee mana noo ifata. Baraboo mujuma walla dhugatti kurkuroo. ila nagara galtee ente jedhati wal jaalatti. Lawwatame kooki rabbii kee kadhee baaliyyoo lawwatame. ambar siime baaliyyoo hudduu wal baratte waliin dhiiftu taa'ii bilaashuma salphataa hin jira jidduu kanatti Allahu akbar. Lala baaliyyoo lakkee fedhi sitti ma. jarri kun osoo waate akkanatti fudhatee kana duuka dhaabattu bolbolmoo biratti agarta nama iddoo akka jidduu seennee salphanne kanaaf irraa si dhorgaara baaliyyoo kiriyaa tokkotti booda salphina keessi jaa Bubbeen na fuute bara usmee bade. dhagaa keessaa dhufe Dhagaa kiisii kaya. Afaan keenya sadiinuu walii galee abbo dhagaa guddaa kiisii kaan. Bada qola walla qola ati. isin lamaan wal jaalattanii afaan keessa walii gala kiyya garuu isin jidduu seenne Akka maatitti wallaahi laalika wanni koy amma gaafii wayii gaafadhame ani baaliyyoo koyme kokeeti Wayya. ati kiyyaan jaalattame Hin jaaladhee maan jaalanne maa. Osoo jaalachuu baadheetti heerumaa wal. eshi hin jaalatta itti heerumte sun dhugaadha ammallee nima jaalatta saa Jaan jaaladhee. moo baaliyyoo moyti kaatati Fajjeesi wallaahi baaliyyoo fajjeesi. dhagaye okay atamma isan jaalatta dhugaadha baga jaalatte durallee jaalatte wajjin jiraasatiin turte shayxaana isin jidduu seene malee dhugaa walii qabdan isin lamaanuu inni illee si duubaa dubbataa ture akka si jaalatu hayyee mucaa kana inni illee si jaalata akka nama tokkotti rakkoo isin jidduu jiru sun illee laalle dhiifa wal isin gaafachiifne kunoo amma inni dhufe silkii inni naan dawwallee jette silkii kaleessa si dawwalaa turre nullee warri jaarsotaa guruppii keessatti isin eegaa turre waa meeqa haasofne
waan sun hunduu gara isaati osoo hin ta'in gara keetiin didame maaliif waan akka inni goote gara kiyyaawwan didame hin jiru tokkoffaa osuma ilaale tokkoffaa dhaggeeffadhu sitti ramadaan dawwaleef ka jedhe hin dawwalle bakka lookeeshinii itti argee dhaabatee yoo barbaadde laayivii qixxeen keessa gaabbahee sitti agarsiisuu danda'a hundayyuu. Siigalee ramadaan lookeeshinii argee fi hin dhufanaan jedhe achi booda arginaan sirkiisa. Achi yeroo na dawwaltu immoo rafaa ture si jamma ramadaan itti na dawwala deegaa ture malee si miti waan ta'eef. Yeroo ribaa kan laayivii galee uffata gurguraan ture kan kee siin deebisu keetiif dhiifama si gaafadha. Garuu ramadaanillee kiyyaanillee narratti hin dawwalle yoo ragaa qabaatan iskiriintuu godhanii as fidanii aanan awwaaradan. Lammaffaa dhimma maal jedhan ragaa qaban hundi isaaniitu yaani kiyyaanuu ragaa qaba nattu ergaa jira kun oduu kiyyaa ati kiyyaan humaalatti akkamitti kaasan maalin jira sibira wannaa balleessadee kaase ani meseenjera keessa hin jiru obbo kaafteerta yaake qoshi maxxansiisu qotu iskiriinshotii godheera qoshi anatu itti salphata jechuudha. Ramadaanillee onarra dawwalee guyyaa isaa laale. Man uzmeen argeera bara isiga ko uzmeen argeera maa ilaaltani guyyaan dogongorii miti ilaaltani isin tulaalame fidii maxxansii namni ofiisaati ofiisuuf fidii maxxansi. Anatu salphata namni kuma tokko irratti na awwaarra kinu anatu baalagee dhayoonni fidii maxxansi kana dawwale. Wanni walii dawwalee wanti akka hin jiru. Natti illee dawwalee ganama na dawwalee. Akkama walumaa gala na jaalattaame maaltu galuu si dhoke gara safara. Si jaaladha na balleessitee ta'an na balleessitee akka jaarsonni siin jedhanitti yoo akka sanuu julaan akka injiraa miti caafii mataa burjii galii fara gabbarra firaasaa teettee na qabattu kamaadhi iti qosi jammar ila dhageeffadhu mana kiyyetti mana kiyya mana kabajamaa mana haadha dhagai kookeeti atamu fakkeenyaaf si galchi gabbarra raasaa teettee isin na qabattu kamaadhi iti kiyyaati injiru waan akka jedhamu kiyyaa qoy kookeeti achi bal'ise achi deebi'atti kiyyaa deebi'e waan ati natti balleessite kun waan xiqqishuudha amma dhagai kookeeti mee ati fakkeenyaaf dheengadda jaarsota irratti waan barbaaddu himadhuu seen jennaanin isinummaa waan barbaadan itti muraanuun jette. Waan isinitti bakkanuu jungoone reenni taraa akka taraatitti deemee ofiitti jaawulum ka inni waan sammara na godhee jira ati dhuftuuf sapiraayis godhuuf malee godheetiin jira. Ila dhaggeeffadhus mee tokko namni kabajaa ganama qabate lookeeshinii. Mee sarpiraayizii lookeeshinii arguudha. Uzmee waan an abbo maaliif beektaati waan inni qopheessee bitee mana keessatti eeganii jiru bakka waa hundaayyuu baablikii sitti nuu qala. Abbo Rabbi firaadhaati sobina soba addunyaa danda'u. Garra dhimma naate namni. No. Kooketi sobnin jiru. No, qalbii miti. Ani fakkeenyaaf kiyyaadhaan ol beekee tokko nama naannoo tokkooti waan dalage already ana tokko waan dhaggeeffadha ani koo kana sannaata hin jenne si jammar tokkoffaa tuffachiisuun barbaadu ni takabbar kusoo namni miidhe miti namiidhu isaa namni martuu hin beekakkoo. Namni miidiyaa beeku baatu jaarsonni qanisanii bakka tana qabadhaa hundi keessan an of tuffachiisuun barbaadu jechuun isii mucaan talaa taate eeshi yetakabbar mucaan intalaa keessaa isilleen jechuun kibirii isii eeguu waan jiru dubartiidha dirqama dhiirri qofti kabajaa ofiin eeggatu isilleen kabajaa isin eeggatu dhugaadha. Mucaan intalas kibirii qabu amma gabbarummaan isiin bakka biraa teettee saammentii tokko tartee anama akkami yoo yaadda inumaa dhaggeeffadhu wanni ati nagootee fi wanni ani siin jedhe xiqqaadha waan taateef warqii harkaa naa bittee warqii mormaa naa bittee ka gurraa naa bittee achi booda dhufee araarama. Eessa jirti amma sii fidee dhufaa warqii? Hin barbaadu dura bitii qopheessi miidiyaa kanarratti as baasii mul'isiitiin dhufaan achi booda. Osoo beettee warqii anaa jechuudha. Inumaa dhaggeeffadhu as ta'eef dubbiin tun miidiyaa irra ta'eef akkana qalale malee osoo lafatti gabbuufnee maatii keenya biratti ilaallanne kana lama itti wanna dinarra gootee kana sadi kan afur sangaan itti qalteen haraarfattu osoo warra keenya bira ta'e. Akka baaleetti wanna dina goote suni gurraafillee tolullee himataafillee tolullee osuma ta'ee namni dhagahee jaarsummaa taa'ee sangaanatti qalteen. Maa warri si taa'e kunillee warruma dhaggeeffatu warruma keetti dhufee si taa'e barama warruma sodaa wajjin ta'e fakkeenyaaf. Kanaafuu dhaggeeffadhu akka baaleetitti yoo ta'e kunoo atillee jaarsota ati bakka buufattee fidde akka abbaatitti akka obboleessaatti baaliyyoo fi iluudha
Gama Arsii irraa namni dhufeetiin hin jedhe anaa fi Ramadaanii jechuudha. Si galee? Kana jidduutti maaltu bade akkuma gosaatitti akkuma ardaatitti akkuma biyyoomatitti isin ilaalle bar kun jaarsummaan normaalii nama miidiyaa nama hin beekne miti. Baalee fi Arsii bakka bu'ee dhaqee jechuudha. Arsii bakka bu'ee dhaqee Baaliyyoon Baalee bakka bu'ee dhaqee ilaalla. amma dubbii oofanii maal waan beektaa usme baadee farsi galchu ofaara waan kana deema anafati ka foole dhufnu Baalee marsitu waliin nu fide. Baalee farsitti obboleessa kiyya dubbiin jaarsa jaartii Baalee farsitti galuu hin dandeettu osoo waan barbaadee ta'e. Nama waliin nu fide jira namni takkatti waliin Uummata hoogaa seeta Baalee farsitti. Dungurra sinaa buutu. Bakka takkayyuu bakka bu'uun hin dandeenu kan takkayyuu bakka hin bu'u. Waaqoo guutuuti immoo Isin lamaanuu tokko fa'aa irratti dhaggeeffatu Baalee fi Arsiillee waan isin godhan jiru. Koi ati kaatu orang inte galtamu galtamu ulama galatti me warri gali jettanii galii bichaan ijjisi galii bichaa argitu galii jedha barreessa jedha kana hundumti keessa namni kumaaf dhibbi sagalii kun galii jedha barreessa ammoo waraabadha walla hundumti keessan barreessa yoo kaduutanillee sinina galani qabatti barreessa No, komantiin cufin kaati faaraa taate komentiin cufin barreessina jabatti komentiin cufin haa barreessu ummanni guutuu waliin isin jaalata dhageeffadhu koo keeti ilaala ummanni waliin si jaalata galii warri si jedhu kun dhagaisitti ma warri si jaalatu noo jedha waliin si jaalata amma namni kun hundi akka siifi kiyyaan tokko taatan barbaada kunoo galii sin jedhu baay'ata si galee namni hin galin sin jedhu agartee ummanni akka waliin si jaalatu abba torku qabritti toltuun sinaa jaalatu namni kumni lamaa kun akkaawuntii usma jedhamu kana fooloo godha hundi keessan kumni lamaa kun fooloo godha akkaawuntii usma jedhamu akkaawuntii keenu qubate dafa jaarsa biyyaati achi bal'isi jaarsa biyyaati anchi fooloo baddi godhani achi fooloo godhaniin yeroo tokko jalaa qubate akkaawuntiin dura yalla shiishin koppiliin kana godha hundumti keessan fooloo godhanii akkaawuntiin dura jalaa qubate wallaahi rabbi isaa